Bullo jenaa dhufnerraa akkami jirtan daawwattoota keenyaa fayyaa keessan nuti isaa uummanni Oromoo maaliif Jawaar jaallanna maaliif kabajna maaliif akkana dila kan hunda kabajna maaliif jaallanna mee maaliif ni dhaggeeffanna mee maaliif jaallanna maaliif kabajna takkaan hanqaan isne takkaan anillee wayin takkaa isin qaanesire Idai? Takka sin qaanesine takkaallee si qaanesuuf hin ta'in atis takkaan hin qaanesine takkaa abbaa kanaatu mee gabbehee Jawaar nu qaanesee beekaa jaame takkaa akkuma simboonni jirra eegasi barreera eegallee if barreewu na takkaa ammallee simboonna nuti waan sibeenuun dhaggeeffadhaame maal jedhu Ambar Oromoo keessatti gochaanin beekama jechaanin miti. Wanni Oromoo dalagaa. Akkuma dhageessanitti ani Oromoo keessatti gochaanin beekama jechaanin miti gochaan. Warri har'a dhufee tijoo fedhu. Jawaar Mohaammed gochaan beekama. Gocha inni godhees agartanii jirtan bu'aa isaa bara 2018. Naami akkamti hin jaalanne mee ammas viidiyoo takka waliin ilaallu viidiyoo inni amma dura hayyummaa isaa siif ibsu waan nuti isa dhaggeeffannuuf wanni namichi kun wanni dubbatu ni ta'a ka jennuuf hayyummaa isaa viidiyoo inni bara 2015 akka Awurooppaa godhe jechuudha hambata 10 dura mee haa dhaggeeffannu osoo wayyaaneen biyya sun jirtu osoo abiyyi namni takka hin beekin እንግዲህ ከዚህ በፊት ያላደረጉትንም ምንም የሚያደርጉ ማድረግ የሚችሉ አይመስለኝም። ግን ትልቁ ዕድል ማን ጋር ነው ያለው? ትልቁ ዕድል ህወሓት ጋር ነው ያለው። ትልቁ ዕድል ህወሓትና የህወሓት አመራሮች ጋር ትልቅ ዕድል አለ። ይሄ ምንድነው? መለስ ዜናዊ ምንም ሆነ ምን አልፏል። ለዲሞክራሲ ጋሬጣ የነበረ ሰው ነው። ይሄንን ዕድል ተጠቅሞ ሀገሪቷን ለዲሞክራሲያዊ ስርዓት በመፍጠር የሀገርን በይ ተመልካች የሆነውን የሀገሪቷን ኤሊት ወደ ውይይት በመጋበዝ ይሄንን የሀዘንና አሁን የተፈጠረውን ዕድል ተጠቅሞ ሰላማዊ ሽግግር በውይይት በመከራከርና በመደራደር ላይ የሚደረግ የስልጣን መከፋፈልና ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ለማድረግ የመጨረሻው ዕድላቸው ይመስለኛል። አቶ መለስ ዕድል ነበራቸው። በ1990 ውስጥ ስልጣን ሲይዙ ሀገሪቷን ወደ ደህና ነገር መምራት ይችሉ ነበር፣ አልመረጡም፣ አላደረጉትም። በ2005 ምርጫ ሲካሄድ ዕድሉ ነበራቸው፣ ያን ዕድል አልተጠቀሙበትም። አሁን ህወሓትና ህወሓት ኢህአዴግና ኢህአዴግ ዕድሉ አለው ያቺን ሀገር በሰላማዊ መልኩ ለህዝቡ ለማስረከብ ዕድሉ አለው። በሰላማዊ መልኩ ለህዝቡ ሲያስረክብ የራሳቸውን ጥቅም በድርድር ማስጠበቅ ይችላሉ። የራሳቸውን የወደፊት ዕጣ ፈንታ የልጆቻቸውን ዕጣ ፈንታ ማስጠበቅ ይችላሉ። እስካሁን የሰሯቸውን ጥሩ ነገሮችን ሌጋሲ ያስጠብቀው መሄድ ይችላሉ። ይሄን ዕድል ካልተጠቀሙበት አንድ ነገር በእርግጠኝነት መናገር ይችላሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ስርዓት ይሄ አብዛኛውን የሀገሪቷን ህዝብ የበይ ተመልካች ያደረገ ስርዓት በአብዮታዊ እንቅስቃሴ መፍረሱ የማይቀር ያ ሲሆን ደግሞ እስካሁን የተሰነሱ ሌጋሲ ብሎ የሚያደርጓቸው ነገሮችም ይስተጓጎላሉ። ሀገር ውስጥም ግጭቶች ይፈጠራሉ። ለማንኛውም የሚሆን ነገር አይደለም። ይሄንን ዕድል መጠቀም ይችላሉ። ደገሰን ነምቹሁን ሐጂ ጀዋር ያንሁን አመተ ሁሉን ዱራ እሱ አብዩን ቤከን ቱራ አከነ ጀኑ ወያኔ ጀን ነሲበ ጉዳ ድሊ ጉዳን ሲምብረ ጅራ خانت تكملوا حقبدو تكملوا حقبدن إسني جي تيم يروسنتي أكمل غميك أبي تيم جرو خانتي يو أكستو باتة ومني لفاسخ إتي نتي ومتى خانك إنديسني ومتى خنا أشرا سعرينا خنا أرجع أني أكتن سني في ما جاي ميف لكن سام فيديو أفنى مرة سني فيني خوان ملا سيرو خنا أدري لما كواش توري إتنتا كمان إسنجرو تكملوا كابتن برا كلنا كلشان yoo xiqqaate isin gootan buuraalee isin gootan maqaa akkasii akkasuma ta'a kabajaan achirraa deemtanii jee Jawaar Mohaammed itti hime jechuudha.
Tanaaf isa dhaggeeffannaa tanaaf isa kabajnaan. Viidiyootti aanu taatee numas. Dandeessa isin aarsuu danda'a na aarsuu dandeessa takka garuu isin kasaarseen beeku wallaahi isin kasaarseen beeku namni dhaggeeffa yaada tokko kan isinitti dhufu hirribaa ka'ee ittiin dhufu akka Ameerikaana keessaa qabadhee dhufu qoradhee itti yaadee hayyootaan mari'adhee manguddoo irraa gorsa fudhadhee eega bilcheessine booda isin dhufu mormii falmii yaada gorsa keessanii gabbinee hojiitti seenaa jechuudha. Akkuma agartan maal jee ammallee irra deebi'an takkaa isin kasaarsee hin beeku. Haasawaa kan soota gubbaa godhe irratti. Ammallee irra deebi'an hin jee waan takka gizeen akkanumatti fidee waan takka isin hin jiru akkanuma lafaa kee mirqaana kasa jee isin hin jiru. Waan sun irratti qoradhee xiinxalee Rabbiin beekumsaan kanneen hojii waliif fidee fi sanboota hayyootaan mari'atee manguddoota nama hunda wal mari'atee qo'atee akkasii fidee taphni isaa daqiiqaa 85 deemu jira jeesiif hima. Malee akkanuma lafaa ka'ee hin jiru jechuudha. Viidiyoo kana duras dhageessan hawaatti dura. Innaa tanaaf namichi kun ammaan taas dhufee gisee akkana jiru nuti isa dhageenye jechuudha. Amma Abiyyi fa'aa waan sadii hodheef ture Ministoota irratti. Dilii sadii qabdanii jeen. Dilii sadii maal fa'aa qabamee dhageeffanname. Sira irraa gadi bu'ee mana Oromoodhaan jiru. Baanki alagaa irraa fuudhee harka isaa keenyaan diroonii bitee qabalee keessatti mana hiyyeessaa gubu carraa sadii qaba. Yoo Rabbiin barsiisee qalbii horatee karaa deebi'u. Natti fakkaatu isin du'aa itti godha. Kalammataa warri marsee taa'u kan isa waliin ol baafne fala itti godhee wajjin kufuu manna ibbararu. Sadaffaa walitti hataayamanii dasti biinii keessatti kufuudha jechuudha. Akkuma dhageeffattan daawwattoota keenya waan dilii sadii qabdan jeen. Tokkoffaa maal jeen ammaan tana asirratti ijoormaa uummata qalbii keessan horadhaatii uummata qasniif dalagaa. Sirna haqaa beeksuun gadi buusa ammallee dilii isinii kaynaa yeroo isinii kaynaa jeen ammallee na wajjinis haasawaa rakkoon qabu. Kalammadaa uummata akkabaabii isaa jiru ministeerota makalaakaa fa'aa keessa jiru waraana keessa jiru hunda qalbii horatanii namichi kun biyya tanaaf sadakaa qaba jaanii achi yoo didan sadeenuu bakka takkatti wal guuranii hundaa'u qoshaasha keessa darbuudhaa jee. Eenyu jee Jawaari jee. Maaliif jee kana? This is a strategy, this is a plan. I'm not bluffing. Sabni kun sabalaafaa miti. Yeroo callisu sodaatee ni rafu. Himmuu ni riba malee. Hoggaa lama sadiif ribne. Ribnee garuu hin rafne dalagaa ture jechuudha. Hojii hojjechaa ture jechuudha. Qaama keenya madaa'e waan danda'an. Jaarmaa keenya bitaa mirga rukutamee lallaafatee deemnee jaarranne. Haala qabatamaa mata keenya biyya keenya naannoo keenya addunyaa qorannee tarsiimoo sanii walgitu baasuu irratti fuulleffannee jiru. San amma xumurree hojiitti seennee jirra. Hojii kanas isin dammaysuudhaan diina rifachiisuudhaan eegallee jechuudha. Itti milkoo'ee deemu. Marsaa itti aanu wal gorfachuu, wal qajeelfachuu, tarsiimoo lafa keenya irratti mari'achuuf bilcheeffachuutti deemna. Marsaa sadaffaatti hojii galmaan ga'utti deemna. Look, sirni amma jirtu hedduu nama cunqitu. Itti dhiisanuu ni kufti. Our concern, fuulleffannaan keenya is about post-Abiy Ethiopia. It's about post-Abiy Oromia.
daawwattoota keenya akkuma dhaggeeffatanitti hayyuu namaa kana Jawaar Mohaammed akkuma dhaggeeffachuu jirtanitti wanni nuti haasofnu istiraateejiin pilaananii nuti waggaa sadan kana hausne eega mana hidhaa baan booda hausne waan taane sun recover jaanimmi waan sun godhu turre ammaan tana garuu maal jeeni dura sama keenya dammaqsaa ummata keenya dammaqsuun jeeni amma mana kam dammaqa agartami biti godhe takka lammada maal jeeni hayyoota keenya waan wanni keenya sun irratti mari'annaa mariirra jiran amma marii sun hayyoota wajjin mari'anii wanni baasanii jira jennoo isaanii baasanii jiran magalachaa jaanimi baasanii bar amma sosunyaan darbuu qofa jechuudha sanaafis taphni daqiiqaa 65 irra deemu jira jaan ammallee irra hin deebi'e waan kana gaafa 90 fiishkaan afurfamtee sanaa dhufee isin hojiin afurfaa tana inni raafitee na qabaachumatti እና guys xiqqishoo naqaa jaaga anstuwaatina tirni kun hin jiru yoo itti dhiisne inni kufaa jira bar nuti poostaa biyya irratti wanni bakka eegaa biyya kufee booda biyya akkam jaarachuu qabna abbaan fedhaa dhufa abbaan fedhee sunirra dalagu jira kanaaf jaalanne Jawaar nuti kanaaf qabeenyaan kanaaf jala deemna waa'ee duucha teenyaan kun kanaaf ta'e kanaaf ta'e kan usuu tiimu waan meeqa badee waraanaan dhufa kan usuu jooni waan meeqaan dhufee namicha kana walumaan agarra namicha maraata akka ta'e inni bar uruuc maa hoggatee cumee viidiyoo takka isin garsan eegaa. Akkuma agartan ruchaan ichaa kaandinya boisa tokko baaqa boisa ni asoo haasoo waan hunda wanta kaan marqama kachi dhaqee haasoo isa namicha gudii akkamiin nu qabatee hin beeknu Khadiiroo Diredawaa agartee kantiibaa magaalaa Diredawaa boo fadheeti lakka haala kaadha jedhu dhaabbate Khadiiroo dhugaa yoo dubbane duran baatu bakka sun እና akkasitti akkanarra jira sigalee haala kanarra jira nama akkanatti biyya keenya bulchu jira እና hayyuu keenya cinaa dhaabbachuun dhiisnu ammallee jala deemna viidiyoon akkana akkana isin dhufuu yoo barbaaddan subscribe nu godhaa yaada yoo qabaattan comment jala nuuf ibsaa yoo jaalattanis like godhuun nuuf himaa iddoo isin qabne iddoo isin jaalanna yeroo gaarii na dabarsaa